Hey guys, kabajamtoota hordoftoota kiyya qaqqaalii akkam jirtu nagaa fayyaa. Ana Dr. Meesar Sabalamantarii Kilinikaalingaa walitti deebinee jirra. Galatoomaa har'aa dawaa ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhufe. Maaliif yoo jettan dawaa dhibee ammaan tanaa nama dararaa jirtu. Dawaa dhukkuba sukkaraa. Dawaa dhukkuba sukkaraa ka ajaa'iba guutuu sirraa dhabamsiisu saniin qabadhee dhufe biizinillaahi ta'ala. Kanaaf na hordofaan isinii jaa. Maatii keenya ta'a dhibeelee ajaa'ibaa hundaaf dawaa ajaa'ibaa harkachuu yoo barbaaddan maatii keenya ta'a laayik sheer waliif godha sabiskiraayib godha na hordofaa isiniin jenna. Kanaaf dawaa ajaa'ibaatiin qabadhee dhufee kun akkuma asirratti agartanitti hatiruu jala jiru kun qochumaadha. Inna wanni hundinuu rakkoon isii qochumaarraa ka'a. Qochumaa keenya waan bareedduu yoo nyaachifne dhibee hundarraa walaba ta'uu dandeenya. Qochumaa keenya yoo eeguu baannee waan agarree hunda fayyadamnu taate dhibeelee garagaraatiif saaxilamuu dandeenya. Kanaafuu waan qochumaa keenya kenninu waan qochumaa keenya kenninu adda baafnee beekuudha qabnaa jechuudha. Kanaaf gaa dawaan wanni dawaa dhabee hin jiru. Egaa hayyama rabbiitii biizinillaahi ta'ala rabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buusee obboleeyyan kiyya. Kanaaf dhukkubni sukkaraa akkamiin nama qaba yoo jettan dhukkubni sukkaraa dura yeroo si qabu kunoo akkuma milikkata asirratti isinii godhee jiru kanatti peenkiriis hajaamu jira qaama ilma namaa kana keessaa rabbiin tartiibaan uume akka ajaa'ibaatti. Kanaaf peenkiraas kuni sadarkaa 3 qaba. Innummaan kunuu xiyyaarratti agartan kun jechuudha. Sadarkaa 3 irraa yeroo nyaanni nuti nyaanne qochumaatti gakkannine hoggaa nuti nyaata tokko nyaanne bikka 3 baasa inni peenkiriis kun jechuudha. Bikka 3 baaseeti qaama keenya keessa nyaata nyaanne kana bifa gulukoosii deebisee hiraa jechuudha. Sadarkaa duraa irratti gosa gulukoosii deebiseeti qaama keenya faayidaa kennaaf jechuudha. Sigalee. Kanaaf sadarkaa lammaffaa irratti yoonii fi gara gulukoosii jijjiiruun dandeettii dhabee gulukoos qaama keenya hannuu keessa oofuu qaama keenya keessa akka gulukoosii nyaata san geggeessuun humniti isaa waan nuti nyaannu irratti hundaa'eetii jechuudha. Waan nuti nyaannu sun yoo sukkara ka heddummaattu taate yoo soogidda ka baay'attu taate cooma ka baay'attu taate jarreen kun guutumatti hara sukkarrii irree heddummaatee dhibeen sukkaraa akka nama qabdu taasisurraa takkaa jechuudha. Kanaaf insuliinaan geessaa yoo ba'achuu dadhabee lammaffaa irratti faallaa isaatu eegalaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo bakka dhibeen sukkaraa si qabde jaamaa jechuudha. Sigalee. Kanaaf adeemsa rabbiin itti garaa keenya kan uume wallaahi dubbii ajaa'ibaa ni dinqisiifata jechuudha hoggaanii filata jechuudha. Kanaaf alhamdulillah rabbii galannee haa ga'u garuu dhukkubni fedhe buusu rabbiin dawaa jala buusee jira. Kanaaf dawaa isaa kan guutuu sirraa dhabamsiisuun har'as himuu deema. Na hordofii hanga xumurattiin siin jaa. Garuu beeysa kiyya gurrisi buuseetiin achi booda dawaa siimaa jechuudha. Meesar Sabalamantarii Kilinikaalingaa wallaansa idilee kan nurra kan beekamu Itoophiyaa keessaa Harar Nookitti argamna. Dhibeelee baay'eedhaaf agalgiloota yeroo dheeraa kannaa kan ture keessattuu dhibee kintaarota baasur kan jedhamu baqaysaa fi laalaan maletti daqiiqaa 30 keessatti baqaysaa fi laalaan maletti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Lakkoofsa keenya kaasirratti agartan kana duwwaa 9 206883 kanaaf dhibeelee biraattis tajaajila nuti kennu dhibee asmii, dhibee tiruu, dhibee gadaameessaa, dhibee gogaa mara kana malees dhibeelee baay'eedhaaf kan nurratti kan beekamu iddoon nuti itti argamnu adaraashaan keenya Harar Nookitti argamna. Haala dhibee kamirraa dawwalaa nu gaafadhaa isiniin jenna. Baay'ee karaa dawaatti tarkaanfannaa jechuudha. Kanaaf akka dhukkuba tiruutiin akka dhukkuba sukkaraatiin hin qabamne nyaata kun asirratti agartan kana nyaachuu hin qabdanii jechuudha.
nyaata mimmiyaawaa innaa nyaata akkanaa kana garaacha keenya wal barsiifne taanaan sukkaraaf saaxilu jirta jechuudha. Atis ijoollee teetis. Kanaafuu nyaata asirra gartan kana nyaachuu hin qabdanii obboleeyyan kiyya. Nyaata nagaa sukkara nama fiduu bakka isa tuquun qaamni keenya yoo isa baree gara sukkaraatti nu oofu gara dhibdeetti nu oofu nyaata asirra jiru kana fayyadamuu hin qabdan. Heddumeessitanii isin gabaa nyaanni kun nyaata dhorkamee jiru. Kanaaf deebisee sukkara to'achuudhaaf nyaata irra jiru yoo qabamtee ni jiraatte nyaata kanarraa fagaachuu yoo hin qabamin ta'es nyaata kanarraa is fagaachuu kun nyaata asirra gartan kana. Kanaaf if eeggannaa godhuudha jechuudha. Waan nyaattu waan fayyadamtu akka gaariitti if eeggannaa godhe. Siinjaa obboleessa kiyya qaalii. Kanaafuu yuutuubara keenya kana laayik, sheer, sabiskiraabii godhaa. Waa hedduurraa barattanii waa hedduurraa fayyadamtanii. Kanaaf isinin jenna hedduu takka galatoomaa yaadaa fi gaafii keessan irratti hundooyneetti dawaa kana dhukkuba sukkaraa kana har'aan tana dawaa isiniif guutumaan guututti akka sukkara dhabamsiisu hayyama rabbiitiin eega rabbiitii guutumaan guutuu akka sukkara siraa dhabamsiisuun qabadhee dhufe na hordofiin siinjaa amma nyaanni asirratti harkaa jirtan kun obboleeyyan kiyya nyaata sukkara nama fiduun beekamee nyaata dhorkamaadha nyaanni kun jechuudha. Kanaaf dawaa isaa waa sadiin isinii qabadhee dhufe. Tokkoffaa kunoo barbaree asirra gartan tana. Lammaffaa soogidda. Sadaffaa qillee. Si galee jara sadeen kana wallaahi wabillahi karim dubbii ajaa'ibaa ta'e wallaahi. Rabbi alhamdulillah galanni isaaf haa gahu. Waa hundaafuu kan furmaata buuse jechuudha. Amma dawaa sukkaraa kan ajaa'ibaa guutuu dhabame sirraa godhu jechuudha inni kun. Akkamiin fayyadamtee yoo jenne barbaree tana barbaree asirra gartan tana barbaree mi'ooytuudha. Barbaree nama guddisanii miti tun. Barbaree nama guddisanii miti. Isumaan asirratti isin garsiisu tana fayyadamtan yaa. Barbareen tun barbaree mi'ooytuudha. Barbaree tana hanga gimmaasha kiiloo hanga nus kiiloo takka jechuudha. Gimmaasha kiiloo nus kiiloo fuuteeti ciccirtee hurreessitee jechuudha. Maashina hurreessituu keessa hurreessitaa jechuudha. Eega hurreessitee booda barbaree tanatti soogidda maankaa lamatti dabaltaa jechuudha. Maankaa shukkaraa san lama itti dabaltaa jechuudha obboleessa kiyya. Takkaa'u giraama 8 itti dabaltaa jechuudha. Kanaaf sadaffaa irratti eega barbaree san hurreessitee soogidda maankaa lamatti dabaltee booda qillee tana adiirrallee qilleen diimtuu takarara diimtuu tanaatu irra bareedduudha. Kanaaf diimtuu tana yoo harkattan isin gorsa diimtuu tana firii lama fuutee qillee tana itti cabsitaa jechuudha. Soogidda maankaa lama barbaree gimmaasha kiiloodha. Eega hurreessitee booda qillee tana firii lama irra cabsitee soogidda maankaa lamatti naqxee waliin laayixee ganama subii garaa duwwaatti faxara dura gixxim qootoo kubbaayya tokko takka maanka takka gixxim jara waliin laayixee kanarraa maanka takka kubbaayya tokko akkasitti takka qalaasa tokko gixxim gootee jechuudha garaa duwwaatti. Hoggaa torbaan hanga tokko fudhattee haay dhabbama sirraa ta'a dhayixee maraamaruu dandeessaa jechuudha. Kanaaf hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuun